Yoo yaa shamaa kam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatinaa. Itoophiyaani bara kana keessa qorichummaadhaaf barbaadamti. Qorichummaadhaaf barbaadamaa itti dabalan qorichummaadhaaf barbaadamta. Ammas dubbiinsa nadhiisuu didee jennaan maa inni maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti waaqayyo tokkoon ameen. Waaqa waaqaan olii gooftaa gooftaan olii jiraataan olii ati waaqayyootii har'a gara keetti dhiyaanna. Maaliif akka kun natti dhufe hin beeku saba kana akkan eebbisuuf. Har'a saba kana gara baabiftuuti amma lixa biiftuutti gara mirgaati amma bitaatti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana eebbisuun barbaada. Ayyaanni irraa fudhatame akka deebi'uuf, araarri irraa fudhatame akka deebi'uuf, obbolummaan, walqixxummaan, waljaalalli akka deebi'uuf, wal balleessuurra wal tajaajiluu akka danda'aniif, karaa waliif akka baasan, akka wal gargaaran akka ta'u, harki kee garaa namaa, yaada namaa akka qajeelchu. Waaqummaan kee, gooftummaan kee yaa Waaqayyo gara namaatti deebi'ee gurra namaatti lafasaan rafanitti lafasaan ta'anitti lafasaan kadhatanitti akka dubbatu. Ati immoo waaqummaa keetiin bira geesse saboota kana walitti qabdee yookiin lafasaan jiranitti abjuudhaanis mul'ataanis itti dubbattee garaa tokko yaada tokko akka kennituuf walitti qabamanii walitti dudubbatanii dubbii xiinxalanii addaan baasanii lubbuun nama tokkolleetu hin badin ilmoo tokkoof illee yaaduudhaan namni tokko ennaa du'e jireenya Itoophiyaatu hir'ate. Namni tokko ennaa cabe jireenya Itoophiyaatu hir'ate. Namni tokko ennaa bade jireenya Itoophiyaatu hir'ate jedhanii tokkittiin ishee duunaan nama keenya keessa akka hir'atetti yaadanii hirruu kana guutuu gochuudhaaf sabni keenya akka of qopheessan rakkina keessaa ba'anii iddoo namni taa'u taa'anii walii wajjin araaraa fi nagaa dubbachuu ka danda'an, dhiifamaaf nagaa dubbachuu ka danda'an, araarri hunduma deebisuu ka danda'u, jaalalli hunduma deebisuu ka danda'u isa kana akka isaaniif gootu. Yaa gooftaa dura buutotatti akka dubbattu, geggeessitoota hundumaatti akka dubbattu, waldootatti akka dubbattu, waldoonni immoo dubbii kana wajjin sirbuu dhiisanii soomaaf sagadaan halkanii guyyaa fuula keetti dhiyaatanii ba'aa saba isaanirra jiru kana irraa buusanii Waaqayyo nu gargaare jechuu akka danda'an akka gootu. Tokkoo waldaa isa duraas warra haaraas ati soomaaf sagadaan waa'ee biyya isaanii, waa'ee waaqa isaanii, waa'ee hojii isaanii, waa'ee mana isaanii Waaqayyoon gaafatanii akka sagalee irraa fudhatan maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha. Yaa Waaqayyo ansin sodaadha gooftaa. Lafa kana diriirsitee waaqa kana diriirsitee lafa ejjennoo kee waaqa iddoo galma kee goote
uumama hundumaa harka kee jala kaawwattee kana hundumaa geggeessita. Waan hundumaatti gatii baafna. Gaarii yoo hojjenne waan gaarii arganna, habaa yoo hojjenne waan habaa dhufa. Kanaaf nu gargaaruun kee saba keenya qabbaneessite, isa gararraas isa goodaas, isa harka bitaas isa harka mirgaas qabbaneessite, nagaadhaan hojii jalqabanii nagaadhaan muranii jadnummaa dhiisanii lolli eessatti utaanaan Waaqayyo mo'icha hin qabu. Wal loluudhaan mo'icha argachuun hin jiru. Inni isa kana lolu har'a lola, borin boosa sanatu itti deebi'ee lola. Wal kuffisaa jiraatu malee wal guddisaa hin jiraatan. Wal kuffisaa jiraachuun raboo wal guddisaa jiraachuun gaariidha. Sababii kanaaf wal guddisaa akka jiraataniif garaa sabaatti akka dubbattu, garaa biyyaatti akka dubbattu, garaa ilmaan namootaa hundumaatti akka dubbattu yaa Waaqayyo si kadhanna. Yaa Waaqayyo, yaa Waaqayyo, yaa Waaqayyo, ati nama hin nageessa. Dhaloonni nama jiru kun dhaloota isa darbaa jiru kana ilaalee duukaa akka hin banne, dhaloota haaraa kana sagalee kee barsiisaa, dubbii kee hubachiisaa, jireenya agarsiisaa, isa hojjechuudhaaf isaan duraa hafe hojii jalqabsiisaa, akka sammuu isaaniitti dubbattu maqaa Yesuus jedhanis kadhadha. Yaa Waaqayyo, atuu nagaadhaan hojjenne albuudaan keenya nurra darbee biyya lafaa ga'a. Boba'aan keenya nurra darbee biyya lafaa ga'a. Waan nuyi qabnu biyya lafaa ga'a nurra darbee. Amma nuyi garuu biyya orbaatii kadhachuu jalqabne. Sababii rakkina keessa jirruuf. Rakkinni kun immoo lolarraa kan ka'edha. Lola keenya qabbaneessi. Qilleensa keenya qabbaneessi. Qabbana nuuf kenni. Dhaloota amma keessa jirru kana dhaloota haaraaf immoo yaa Waaqayyo hubannaa kenniif. Habaluu koo jechuu dhiisee ofii isaa eeggachuu akka jalqabu, dhaabatee xiinxaluu akka jalqabu, eenyu balleessina maaliif akkas ta'e laata jechuu akka jalqabu yaa Waaqayyo akka kana jalqabuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha. Saba kana akka ati ijaartuuf si kadhadha. Abbaa ijaarsaa akka ati taasisuuf si kadhadha yaa Waaqayyo. Lubbuu ijoollee si'anaa, lubbuu dulloota si'anaa, lubbuu dargaggeessa si'anaa akka ati ijaartu. Ijaartee immoo mootummaa keettiin akka geessu maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhadha. Lolli amma jalqabe kun dhaabatee biyyi keenya biyya nagaa taate sirraa nagaa argatteen biyya lafaatti qoricha taate ibsaa ibsuu akka dandeessu. Isaayyaas 60 irratti waa'ee Itoophiyaatuun kadhadhu kana siraa kenniteedha. Ifni kee dhufeera, ulfinni Waaqayyoo siif bari'eera, ka'ii ibsi kan jedhu. Atuu dhukkubni jiru, atuu hidhaan jiru, atuu rakkinni jiru, atuu lolli jiru, kana hundumaa keessa darbitee ka'ii ibsi. Dukkanni limixiin biyya lafaa irratti nuffisa siif ifatu ba'a jetteetu saba Itoophiyaatti dubbatte. Ammallee kun kan saba Itoophiyaati. Yaa Waaqayyo, nama ka'ee ibsu jaallatu nuu kenni. Nama hubatee ka'ee ibsu, ifa kan dukkaneessine nama of eeggatu nuu kenni. Janna dhiisiitii dabeessa nuu kenni. Dabeessi mana ijaaraa, dabeessi ijoollee ijaaraa, dabeessi maatii ijaaraa. Janni garuu uuma isaati atuu fiiguu du'a. Kanaaf yaa Waaqayyo, isa of jaju gadi qabi, isa gad jedhe immoo ol qabi. Walqixxummaatti ilmaan namaa akka jiraatan
uumteetta. Tokkoon isaanii tokkuma. Sababii kanaaf isin ijoollee ilmaan nama tokkooti jettee qomoo 82 Itoophiyaadhaaf kennite. Isa kana iddoodhaan geenyeen guddifne, warra caakkaa keessaas guddifne, warra biyya kana jirus guddifne, nama akka goonuuf ogummaa garaa keenya keessa kaa'i. Jaalala garaa keenya keessa kaa'i. Obsa garaa keenya keessa kaa'i. Nu danda'i. Waldaan moo dammassi. Isa hin jirre jettumin akka hin jirretti of lakkooftee soomaaf sagadaan biyya bade kana qajeelfachuudhaan, jireenya bade kana qajeelfachuudhaan sabni kun iddoo takka deebi'an akka gootu, kadhannaan ishee akka godhatu, soommiif saganni ishee irraa akka hin deemne maqaa Yesuus Kiristoosiin ansi kadhadha. Gooftaa keenya jireenya keenya irratti ulfaadhu, dadhabbii keenya irratti ulfaadhu. Waan balleessine yakka keenya irra darba keenya nuu dhiisi. Araarri kee nu haa mo'u. Araarri kee biyya kana haa mo'u. Araarri kee waldaa haa mo'u. Araarri kee qilleensa kana haa mo'u. Naannoo kana haa mo'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin araarri kee nurratti haa ta'u. Cubbuu hojjennu, irra daddarba hojjennu, yakka hojjennu maqaa keetiif jedhi nuu dhiisi. Nurratti ulfaadhu. Araarri kee ammas nurratti haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Ameen.